Libsu eessa jirta? Asan jira. Libsu eessa jirta? Asan jira. Beep 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 beep. Charlie eessa deemaa jirti? Charlie! Okay boy. Eessa dhaqaa jirta? Anuu taphachuuf hambaa jira. Charlie waliin taphannu. Kottu waliin taphannaa argina qabu. Charlie! Okay boy. Isa mataa kee irraa koffee anyuusii bitee. Papa kun na bite noo. An tokkoon godhanaa kenni. Laftiin osoo kennu. Maali? Papa kun halluu. Bakkaan sitti dallanii ani si faana taphachuun barbaadu hundoom kanaan booddee. Taphatanii dhiisu qamoonni. Maalli ati koffee haadha beeksistaa ta'ani guyyaa meeqaan buskuutii baaffannaa fide si hoosee fidamii. Warraanis buskuutii siifan kenna miti. Naa maalli godheen sii kennan jedhame. Asiin kennu siin jedhamu. Natti dubbati kanaan booddee baay'ee si jibba ishii chaa'u bakka ani deemeera. Si faana sin taphadhu jedhi ishii. Eessa dhaqxaa kottu? Anaa ati hin kennu naan hin jenne. Maal duraan sin kennin? Naan godha fidi maal qaba fidi? Lajaniin tem. Isi lajaniin tem. Baabbattan siimadha. Lajaniin temii baabbattan siimadha laalta akkana ciniinte kanatti argisiisa baabbatti. Nani matiin qaama, nani matiin borojii kennu. Lajaniin temmadhu. Mama kooti naannoo naannoo kutuuni matiin maaluuti. Mana ciniinte deemoo akkas taanan. Kooti borojii kennan siin jedhee bar. Boru naa kennitaa? Dhugaa jedhu dhugaa. Naa kennitaa? Ko. Boru siin eegakaa boru naa kennitaa? Boru saatiin bakkanatti na eegdi. Dafii nufa. Isaan si arrabseef immoo dhiifama naa godhe. Anis dhiifama naa godhe. Baay'een si jaaladha. Anis baay'een si jaaladha. Akkanitti deemu kanaatis deemii akkanaatti. Libsu eessa jirta? Asan jira. Ijoollee hamma akka ittiin mana fincaanii fayyadamnu wal barsiisna jechuudha. Isiniif galeera miti? Amma jalqabarra gaafa ijoollee waan taateen mana fincaanii dhaquu hin dandeessan waan ta'eef maal goonaa poppoo keenya barbaaddannee jalqaba gaafa fincaansiin qabu jechuudha. Gaafa fincaansiin qabu maal gootu fiigdanii uffata keessatti fincooftanii fiigdanii poppoo keessan barbaaddattanii fidattu jechuudha. Isinii galeeraa jechuudha. Sana booddee maal goonaa poppoo keenyarraa qadaada isaa fuunaa jechuudha. Achiin ottaansee maal goona ijoollee isiniif galeera miti inni kun. Poppoon keenya akka inni qulqulluu ta'e ilaallaa jechuudha. Sana booddee maal goonaa akkasittiin fidannee kaawwannaa jechuudha. Gaafa kaawwanne hoo beebii amma beebiin keenya uffata ofirraa hin qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu sun immoo uffata keessan ofitti baastanii akkasittiin ofitti baastanii maal gootu poppoo keessan irra akkasitti teessuu jechuudha. Argitanii jirti? Gaafa sana booddee argitanii beebii? Shakkama ja'aa ijoollee. Akkasittiin irra teessee fincaanii fincaa'aa jirti jechuudha amma isheenii. Sana booddee maal goonaa erga fincaanii fincooftee xumurteen booddee akkasittiin irraa kaatanii maal gootu jechuudha. Gaafa irraa kaanee hoo akka uffata keenya xumuree akkasitti bareechinee uffata keenya gadi buunee akkasittiin bishaan finnee jechuudha. Bishaan keenya jalqabarra qopheeffannee ramtee isaan dhiqannaa jechuudha iddoo keenya. Sana booddee bishaan hin qabaanne immoo sooftii finnee sooftiidhaan akkasittiin xaragannee as keessa goonaa jechuudha. Isinii galeera miti jechuudha. Sana booddee maal goona uffata keenya ol butannaa jechuudha. Isiniif galeera. Gaas! Darbattaniif jechuudha. Sana booddee maal goona poppoo keenya akkasittiin qadaannee of biraa kaasnee mana fincaaniitti naqnaa jechuudha. Isiniif galee jaalli? Dhaabataniiru. Isheenis faana taphachaa jirti argitanii? Libsu eessa jirta? Asan jira.
Ijoollee akkam jirtu? Beebii akkam Nagaa keedha? jirtaa? Jira. Har'a sirbina tole. Hin daasinu. Akkamitti hin daasinu? Akkasuma hin daasinu? Tole. Amma ijoollee hin daasinaa. Amma daansiin kan keenya akkam amma sirba. Akkamitti sirba beektaa? Akkas jennu. Tokko, lama, sadii. Libsuu eessa jirta? Asan jira. Hamma ijoollee jechuudha. Yoo poppoo keessan fayyadamuu baattanii maal godhaa? Fincaan gaafa of keessatti fincooftanii hin ajaa'a waan ta'eef utaalloon sin qabaa. Akka utaalloon sin hin qabneen maal gootu poppoo keessatti fayyadamtu jechuudha. Sana booddee udaan keessan immoo bakka argitanitti waabdanii namatti sin ajaa'a, sinitti sin ajaa'a. Yoo uffata keessatti argitanii hiriyoonni keessan sin faanaan taphatan sinii galeera miti ijoollee. Namatti tume harka keessan ofii keessanii rukutaa ijoollee. Harka rukutiif beebii. Beebiin harka isinii rukutaa jira argitanii? Libsuu eessa jirta? Asan jira.